seera uumamaa boqonnaa tokko seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irraa akkas jedha. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyootti isaan uume, dhiiraaf dubartii isaan uume. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaas lafa guutaa, isas harka jala galfadhaa. Sila hoggaa alaa dhufan obboloonni keenya horaa baay'adhaa jedhe Gooftaan jedhanii lallabaa turan faarfannaadhaan. Amma sanuma jedhaan mee horaa baay'adhaa jedhamee jira kana namayyuu. Amma kan isin garramu yookiin kan isin deemu sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo ilaalu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 21tti Waaqayyo nama akka bifa keenyaa fakkeenya keenyatti uumnaa jedhe. Lakkoofsa 27 keessatti immoo Waaqayyo dhiiras dubartiis uume horaa baay'adhaa lafa guutaa jedheen. Eewwan immoo kan argamte seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irraa qabnee yoo laalle achitti Waaqayyo kan dubbatu waa'ee isaanii. Waaqayyo Gooftaan namichi rafee akka of wallaalu godhee otoo inni namichi rafee rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaa fooniin hin guute. Waaqayyo Gooftaan lafee cinaacha isaa namicha keessaa fuudhe sanarraa dubartii tolche. Ameen. Amma gaa Waaqayyo Addaamiif eewwan eessatti eebbise? Addaamillee mul'ata fiizikaalaan argamaa jira. Eewwan eessatti eebbise an jennu Addaamuma keessatti eebbise. Gabaabumatti tirfeessaa keessatti dur zarituu eebbise jechuudha. Ana keessatti ta'u jedhee booda haadha manaa qeerrummaa keetti gammadii jedha. Gammachuun kee haadha manaa hubadhaa. Haa bareeddus, haa fokkiftus, funyaan isaa qajeel, funyaan isaa jallatu, haadha manaa kee wajji qofa gammadi. Diina naasaa makka nama maraata. Ta'uu koo ta'uudha baate achuma laphee ishee fasas yaa. Namichi kun akka bifa jaalataa itti. Wayyoos. Ana mati jaartii haadha qabeenyaa jedhaan. Inni gadi waan ta'eef haadha qabeenyaa maal ajajamnu jedhaan. Waan ture dibu. Jajan dhagiiftii tuudhi maal seekkise. Abbaan manaa haadha manaa isaa kan masifatu zariyyee jedhaan tirfeessa kana godhanii gadi. Zariyyee. Atis dhugaa Waaqayyooti haati manaa haadhadhuma guyyaa hundumaa. Warqii kan taate warqiyyeedhiin, geexee kan taate geexiyyeedhiin waan dhufu agarta. Maal rakkattee sittani maammaan dhugaa waan. Inni kan biraa abbaan manaa haadha manaa isaa galateeffachuu mamasgan. Makkaala shaayyuu haadha bishoon. Abeet abeet. Ijoollee harka nama qorxomsiisaa shiira ta'u jette kuni. Mooyaa kana dabalaatuma bultee dhima dabalaa bulti dhugaa waaqa. Amma kana harkaan boo dhugaa wattee hoo jetteeni lukaanoo wadhi gaati. Yaadoo nyaata lukaanoo asumaa ka'ee Finfinnee ga'ee deebi'ee yeroo xinnoo siqeeraa. Ishiinoo asumaan bahe. Hoggaan taaskii bira dhaquu taaskiin namni silfiin uturiin qabu. Haadhumna silaa suuqii guddiidha miilli akka durii cammare. Haalaatiin 40,000 darba keessatti dhuma qaba. Dhaggeeffadhuudha sitti fuudhee. Isin giiftii ta'e. Haadha manaa isaa kan dhaggeeffatu jammartii yommuu as dubbatteen fixxu jennaan hin boqo. Fakkeenya kan ta'u kan ishiin gubachiif. Inni kan biraa yeroo balleessillee dhiifama kan gaafatu. Amma dubartoonni hoo balleessine hoo balleessite dhiifama nu gaafatti. Nu garuu yoo balleessine dhiifama gaafannu aadaa keenya gaa. Ofa lukaa inni itti mitiiree nama taraayuu walli ko. Dhiifama gaafadha. Agaraati rifeensaa balleessinaan zaru iqirtaani. Iqirtaani mormi sirraa baru. Isin warri haadha manaa qabdan dhiifama gaafadha. Yoo balleessitan. Yoo balleessitan dhiifama haadha gaafatu akkuma jettan isinis yoo balleessitan dhiifama gaafadha.
ጎረቤቱን ይቅርታ የሚጠይቅ ኢፈማ ከን ጋፈ እን ከንብራ ከንብራ ካዮ ፉለ ዱረቲፍ ገልማ ከሮራ ኤራ ከንቀብ ኬፍ ከሮራ ቀባ አኩማ ማና ከንቀጀቹ ሲ ጋይድ ከንጎል እትጋፈተሙ ማን ሲገነ ያባመና ማና ኬቲፍ ከሮራ ቀጀልፈማ ቀባ አያና ጋይዳ ከሲ ጆሎ ቱቱ ከበርሲኑ ቀበኛ ከ ኢበኛታ ዮታዬ ኢባርገታ ዮታዬ ያተመኛት ሶዶም አሞል ካወን ዋንተ ቤከኒ ኩዳኒ ሞስራቲ ኩማ ያታ ዮታዬ ከማነ ረግደም ኢበጃ ኢኛት አማጂአት ማለ መገስስ ቢገሩ ያላላ መገስ ኢበጃ ኢብሰዲ ኢብሰዲ ሞ ካወን ኢበተኮሞ አዋቅ ከነነ ራምፓቲና ጀር ኩንጭ ማለት ነው ፕሮፌሰር ከናት ኩነፋት ወሬጌ ከኑ ተቆፋለ ይባዋ ከኛት ዘሪቱን ተፈሰ ኤዳ ከሮራን ወረጁ አተንታ እን ከምብራ አደመናሳ ከንጃለት ኤፌሶን ሸንዲግ ደሪጃ ቆላሲያስ ሰዲቁ ሰገለረቲ ያ አባ መና ሀደ መና ከጃለት እንትናዳይ መራራ አትሁንባችሁ ጃለ አቲያናፍ ከና ቦቲ ሱት ጃለ ምስቱን የሚያፈቅር ጃለቱ አለ መናሳታና ኦርማ ጃለቱ ታናው አለ መናሳ ከን ጃለት ማኔ አባመና ኢባታውን ሰረንጂ ሴራ ከኒን ቀምነታውን ስቲግሪ ደርገቻ አኔም መርመከራው ምናን እንጃ ደረ ማቲ ጎረደ ቲምሲኛ ታመናሽሮ ጫካኒው ጃለታ አከሲንተይና አባመና ቦቆ ተቆ ወጅን ከመሳ ወንጉርሻት ያነ መናከንቸ ወጅን ሲረከስ ከናፍ አባመና ደባ ጀነታ ተውል እንጂ ምጪረማ ተውል እንጂ ማን ተቆ ወለት ኮፈና ያደ ደጆልማ ከኘት ቢራን ትንከነን ጉርጉረታኒ ዋቲን ቢቱ ካንሞ ኦመት ገነዩ ሞሺ ድንገሱ ጎተራ ከሰምናን ነው ሁራ ነው ይጆለ ለዋንተ ጎተራ ወልቀበዲ ከሰን ቡስ ኦጋይ ንገረሲ እንበ ጎተራ ንትዴስ ጋፍቶ ቆጭ ከሰቲ አፉር ደጅቴ ቢሜ አና ጎተራ ከሰን ቡስ ነው ሚናና አፉር ደዲ ኦጋይ ጎተራ ከሰን ቡስ ነምጭ ገረሲ እንበ ኤንጅርተኒ ጆለ ኦጋይ ጎተራ ናትዴ አንቺ ከሰት ይናት ባመና አለመና ታቲ መና ባመና ወለተውነ ደጅ አለመና ተኮፋ ገረ ዘሪቱ ተዴቢኤ ወሪ ዘሪቱ ገረ ዘሪቱ ደጋአ አቲ መና ተኮፋ አመለ ጃለቱ ቀባቹት ሽራይ የተወደደ ባይሪ አመለ ጃለቱ በቃ አባመና ከሰነቀስን ጃለቱ አመለ ማለ አመለ ጃለቱ ቀባዳ ፈከኝ በቆና ሶዶሚ tokko ኩዳንራ ፈከኝ በቆና ሶዶሚ tokko ኩዳንራ አመለ ጃለቱ የተወደደ ባድሪ አመለ ጃለቱ ሶዶሚ tokko ኩዳንረት አለመና መነሺ ቀቡ ደንደስ የኝቱ አርገቹ ደንዳሬ እሺ ጫሌ ገቲ ጀቤሳ ወንዱማረ ጉዳይ ጫልት አመና መነሺ ቀበቹ ደንደስ አመና አትመና አመለ ጃለቱ ቶ ለማፋ ፈኢንሺ ገራ አባ መናሺ ቆፈተ ኡትረጅራ ዱበርቶን ፈኢን ከሰን ገራ አባ መና ከሰን ተኡትረ ሴራው ማማ ሰዲ ኩዳ ሸኒ ኩዳ ጃረቲ ማንጀዳ ጭኒን ሱዳን ደስ የርከጂ ደምቦደት ቴኒ ከሞ ገራ አባ መና ከቴኒ ወይ ገራ አዳም ከና ፌኒ ዱበርቶታ ገራ አባ መና ተኡቱ እረጅራ ቆሮንቶስ ኢሰዱራ ቶርባ ለማ አንገ ሸኒቲ አቲ መና ጃላላ አባ መና ብራ ጌሱ አባ መና ጃላላ አራስ ብራ ሳብራ አገው ዮ ከዳታፍታ ኢመሌ ወሊን ዲና ወሊ ወጅንጅራ አየዳ እስኒጋ ከና ፈኢንሺ ገራ አባ መና ሽከንተ ፈኢንሺ ገራ አባ መና ሽከንተ እንታነ ነገር ብላተቹ ነው ከና ፈኢንሺ ገራ አባ መና ሽከንተ እንደ ከምራ ገመቹሽ አባ መናው እሺ ወጅ ከንተ ቆሮንቶስ ሰዱራ ቶርባ ሶዶሚ ለመረጥ ጳውሎስ አከዘ ነምን ፉዴ አዳ መናሳ ገመቺስ ነምን ፉዴ ገሩ ዋቀዩ ገመቺስ
aneerumte abbaa manaa ishii gammachiif kan hin heerumne garuu waaqa gammachiif kana booda waaqa gammachiisuun keessan akkuma jiru ta'ee irra caalaa gizee lafarra jirtan akka foonitti irra caalaa zarituun irfeessaa gammachiisu irfeessaa zarituu gammachiisu wangeela jedha qaba warri wal fuudhe wal gammachiisu inni kan biraa dubbii waaqayyootiif kan ajajamu dubartii sagalee waaqayyoo kan sodaattu kan kadhattu Luqaas 1:38 amantii kan qabu akkamitti jiraannaa eessa dhaqnaa maal nyaannaa kan jettu ta'uu dura jiru dubartii waan jiraatti abbaa manaa yaadee baay'ee jedhamu jira bakka waan inni wanuma jiraatti mee dubartoonni jedhame dubartoonni waaqa sodaatanii jedhamuudhaame miidhagummaan hin dabalu simboon nama gadhiiftee sokkitu dubartiin waaqa sodaattu garuu hin galateeffamtu እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት እርሷ ትመሰገናለች ከናፍ ነመገለቴፈሙ ተውዳፍ waaqayyoon sodaadha akkas ta'uutu sirraa eegama malee dubartoonni warra macaafni qulqulluun caccaaqqaannaa naznaazzaa jedhama harkisa qoccoltuu jeeqxuu ta'uun irra jiru waati mana dubartii kanaa wajjin jiraachuu irra dhagaa fakkeenya 25-24 irratti baaxii manaa kanarra kun wayyaa dubartii nama jeeqxuu nama caqacaqxuu wajjin mana tokko keessa jiraachuu irra baaxii manaa kanarra kun wayyaa irriba dhabaa nan dhumamoo nan kufachaa mana akkasiitti galuudha kanaaf dubartoonni abbaa manaa keessanii caqacaqinaa dhuftee yaa gooftaa koo waaqayyo si haa eebbisu buga nagaan galtee waan balleessitee taa'itii itti gorsanii sin jaaladha garuu kana sirraa jibbeedhi nanni isaa kanuma dhiiftu otoo jedheen maali ana musin situ bulchaa'edha ani sin jaaladhamee wanta na sirraa jibbeedhi jedhi akka keenya walitti gurgunnee galateeffannu baay'ee mee sagalee kanaaf gabaabsinee